duraan dursee baga karaa yuutuubii kiyyaa dhuftan hordoftoota kiyya akkumaan amma dura isinii himetti arra wanni ilaallu kutaa sadaffaa kanarratti jijjiirama ijoolleen takka gisee guddattee karaa dubrummaa dhufte takkaa dhiirri tokko gisee gara dardarummaa dhufe maali jijjiiramni qaamarra dhufaa maali kan jiru jechuudha. Qaamarratti akkasumarratti ammaasi sammuunis jijjiiramni dhufu maali ka jedhu irratti xiyyeeffadha jechuudha. Qaamarra jijjiiramni dhufu maali takka takkaaniin isinii ibsa na dhaggeeffadha jechuudha. Ni guddatan ni dheeratan ijoolleen duraan xixiqqoo gisee daaddaa sun geesse keessaafuu umrii 8 haga 14 kana gisee geesse maal taati ni dheeratti. Fuulli isaaniitis yookaan qaamni isaaniitis akka nama zeeta qabuutti finniisaa fi kanaan fuularratti akka finniisaatii fi kanatti waan jechuudha mul'ata. Rifeensi ni biqila. Rifeensi meeru kun fuularratti meera, harka jalatti meera. Akkasumatti illee bakka qaama saalaa keenya ka dubartiitis ka dhiiraa gubbarrattis meera jechuudha. Kana adda baafnee beekuun dirqama. Kan biroo dubartiinis yookaan dhiirrinis hormoonii maal godhan maddisiisan. Kunis jijjiirama ka dhufu jechuudha. Duraan hin maddisiisan gizeetu biraa fi dardara ta'an maddisiisuu eegalan jechuudha. Akkasumatti illee qaamni yookaan qaamni dhaabbanni dubartii yookaan dhiiraa ni jijjiirama jechuudha. Dubartiin daallee kanaan xiqqoo adda furdachuu takka yookaan ida'uu takka agarsiifti. Dhiirrilleen akkasumatti waan karaa qomaa kanaan bal'achuu kana mul'ata jechuudha. Kun jijjiirama qaamaati irratti waan dhufaate jechuudha. Akkasumatti jijjiirama sagalee faatu dhufa. Sagaleen kun hedduu akka nama fannaafatu ta'uu gadi dhufu haala kana ta'e jechuudha. Kanamaayyii qaamni hisaaba dhaba hurka jechuudha. Kana gaa maali rakkina akkanaa wanni irraa waan godhuu dandeenyuun kana wajji wal qabate waan ta'eef jecha qulqullina kana eeguuna irraa heddummina hurkaa kana ofirraa waan ni godhuu dandeenya. Hammeenya akka manatti rakkina tokko nurra hin finne jechuudha. Gama xiinsammuutu maaltu dhufa? Walqunnamtii saalaa fadhuu kana takka fi asxaa sammuurratti wanni sammuurratti jijjiiramni dhufa jechuudha. Nama kaan amma fakkeenyaaf dubartiin katti aanu dubartiin dhiiratti dhiyaachuu barbaaddi, dhiirtinis dubartiitti dhiyaachuu barbaaddi jechuudha. Kan saalaa isaan faallaa ta'etti dhiyaachuu jechuudha. Yeroo takka ammaasis kobxummaan nu dhagayama. Xiinsammuu keenyarra rakkinni dhufuu tokko kan takka yeroo takka confuse taana nu duraa wallootti yeroo takka kobxummaa nu dhagayama jechuudha. Xabiyaan teenya ammaasis gisee daaddaa tana keessa jirru xabiyaan teenya ni jijjiiramti. Xawalwaallee taana. Tartakka ni boonya, tartakka gammachuun if wallaalla, tartakka confuse taana waan akkanaatiitu jira jechuudha. Yeroo takka gisee mana keessa jirru warra keenya wajji wal lolla. Wal mokkoraa, wal jala deebisuu, dubrummaa eegaltee gaa'oliin jala deebifatti faajaan namni keenya namaan hubatu kun uumamaan kan jiru jechuudha. Kanaattaa kun ta'uu qaba, kana ta'uu qaba, wal jala deebifachuu jechuudha. Amala akkanaa qabaachuu. Ammaasoo irra guddaa kophaa ta'uu fadhuu jechuudha. Of danda'anii jiraachuu fadhuu. Kanaatu sammuu keenya keessa dhufa. Ammaasoo daaddaa tana keessatti waa'ee keenya ka fuulduraa faayaanna. Kunis xabiyaa xiinsammuu keenyarra dhufaa keessaa tokko jechuudha. Kanaa wajji wal qabate. Ammaasoo kan itti aanu
dirqama qaama keenyaa fi kana bareedina keenya kanarratti xiyyeeffachuutu dhufa jechuudha. Kan itti aanu dhiira qofarratti ka argamu dhiira qofarratti ka argamu sagaleen adda ciccitti ni kukkutamti sagalee furdoo adda kukkutamtu tana haasa'u gizee haasa'u jechuudha. Meeshaan saalqunnamtii qunxurroon isaa ni dheeratti akkasumatti cidhaan isaatillee ni gad dheerata jechuudha. Cidhaan isaa ammaasiis maal oomishuu eegala? Sperm seelii spermii oomishuu eegala. Qomtituun ni adda bal'atti areenni fuularraa fi qomarratti meera. Kun kan dhiiraa qofa jechuudha. Kan dubartii qofarratti ka uumamu. Kunoo maali harmini guddata kaniin dhiyeenya kan isin barsiise ovaariyaan killee yookaan hanqaaquu gadhiisuu eegalte. Kan gadhiifte jechuun xuriin itti dhufuu eegalte jechuudha. Menstruation ka jennu jechuudha. Innaa bakki taa'aa isaanii jechuun moggaan daalleen dubartii maal ta'a adda bal'ate jechuudha. Kun asxaa dubartootaatti mul'ata jechuudha. Saniif jecha kana fakkaata sagantaa dhuftutti haga wal agarru nageettiin isiniin jaa galatooma.